Kennana marratti dalagu gaafan eessuma kiyya jettu gaafan obboleessa kiyya jettu gaafan abbaa kiyya jettu wallahi waan namni namarratti dalagu viidiyoo mucattii kana wallahi garana nyaatte jechuudha. Mee viidiyoo isii kana laallee walitti haa deemnu viidiyoo isii kana caqafadha. Kuma lama fi kudha torba taame kola torba eessumni keenaa bilbile eessumni keenaa bilbile akka birri isarratti ergatu na gaafate eessumni allakki birri isinirratti ergatu hin barbaadu. Addunyaa walitti qabetan ittara galfatu barbaada. Bu'aa bahii rakkoo biyya namaa keessatti argatana duniyaa tanarratti irraanfachuu barbaada. Duniyaatti namatti erge nama wal dhabuu hin barbaadu jedhee amansiise. Akka kiyyatti amansiisee jira. Akka isaatitti garuu hin amanne. Turtii booda ummaatii fidee dhufe. Ummaatii fidee naa bilbile. Halkan naa bilbile. Ummaatii anaasee erga na amanuu dadhabde Sheekh Muhammad irratti ergattu jedhe. Eessumni kiyya jechuudha. Erga anaan na amanuu dadhabde Sheekh Muhammad irratti ergattu jedhe. Lakki isinis amanuu dadhaboo osoo hin ta'ini ani bu'aa bahii dadhabbii kiyya galee ittara galfadhe arguu barbaada. Ani birri kiyya kennee namaa wal dhabuu akka hin barbaanne amansiisuuf yaade. Isa dibadhaa ko dibatu hin taatire hin taatu anaaf jecha bu'aa bahii meeqa argite anaaf jecha waa hedduu takka argite isi dibachuun hin taati hin taatu rabbi jazaa isaanii haa kafalu ala kulli haali birri amata sadii fuudhee irratti erge birri walitti qabee manaan jette madaamin ko leeylaan jette gaafa galtu birri kan kee qabatte galta akka irratti raasfarsii godhe akka boruu deemtanaan jette waraqata fudhatte. والله قافة بري كان قالتو أكيد تقالت أنا تبيك قالتو جدي جتو تا أي سيركا بري كان بالليساني قالت عارتا قالت بوتا قالت ركوت كفتا تا أي نرجيني نانجت لكن كارن سي بنجاني كارن بني ما نرسي جار جاني جاي إرجع كم لما أقول أصدق قالي قافة كلا أقول أصدق بيجالو ما نقول إيه هذا أمر تولجين ديمني إدو دوارو جرام إير الرباعي ورجولن نانو إيراين بيتين إدو دوارو جرام متمكين دابه ما لفت أبته جري أماتي كو أرجو برباد هذا كو أرجو برباد أبا كو أرجو برباد وبليان كو أما تشان الراتوري كان أرجو برباد ما لفت مكين دابه لا مكينة برات هنديم نانجري غارد أردت مشا كي جزين ياسو مالف غارد أن ديمنا جرين والله ربنا تشاهدي ساعات سنة تدودي بيو أكما فيديو جنة لا أما تجلسي بينوتي أكو فيديو إسمانا أرجتن كانت السلام عليكم ورحمة الله ما نزاتي نجدة كم نجا كيسني فيها كيسني هل كان سامبولي ربي جنم ربي جدي هل كان سن هل كان مثلا بالبلي اسمك يوامي اسمك وبوليسك عدادنك اسمك يا كان مكان وان اسم ربي جل اما تيك يرجو برباده ما تيك كان امتى كان همولو راتوري ما تيك كان يرجو برباده جري gaafa biyya namaatti akkatti gubanne gaafa aramni tokko nuunaate gaafa mootu wallahi mucaa kana bichaa miti jechuudha. Ani hiriyaa kiyya taate wallahi nama beeku nama hiriyaa kiyya nama eessumne nyaate jira. Eessuma jechuun ani waan akka ta'eef hin beeku. Eessuma jechuun hundaa miti beeka. Dhugaa isinin jedha. Anam mataa na dhukkubeetiniin. Eessuma jechuun hundaa miti. Isini galee kanaafuyyuu wannin ani isinin jechuu barbaadu ijoolleen biyya namaa jirtan ebaluutiyya akkasii kiyya hatta abbaan manaa keessaniin amanamu biyya namaa nama dambi abbaan manaa keessan asiraatee inni yoo biyya namaa jiraatee hin amanamu abadan hin amanamu hin amaninallee kanaafuyyuu wanni isinin jechuu barbaadu mallaqa keessa jabeeffadha qabadha ebalu jechuun homaa siin godhu والله هو متكسين كود نمني نما بيكو نما دفق عربا سن أركي نما قوبا عربا سن أركي نما أرمني بك نما بي عربا سن تقوبتي والله كبي عربا سن تقوبتي دير بي عربا سن تقوبتي أسوه غالي سنين بيكو جتشون أنو غاي سنين جدا
obboleeyyan kee biyya namaa jirtan mallaqa keessan jabeeffadhaa. Ebelishuukiyaa meexanna bishuutiyaa hin jedhina. Yoo darbitee dubartiin namaa beekte malee wallaahi billaahi namni biyya namaa kana taa'ee nama beeku takkallee hin jiru. Mucaa tana laala waan inni isirratti raawwate. Ani seenaan isii sun addaan citee viidiyoo hamma kana bichaa waraabdee mucaa sanaan viidiyoon ishee sun addaan citee seenaa baay'ee dheeradha. Gaafa galtu gaafa kaaree jettee turte isin jettu kaareen kuni lafa bitamee akka naa galuu dide kaareen irratti ijaarsi jammar isii galuu dide malee kaareen maayini lafa bitameetiin irratti ijaaramaa miti mucatiin immoo kaareen binnee irratti ijaarraa kaareen jechuun sirriidha lafti ani akka ta'e hin beeku wallaahi nasi fakkeenya kaaree 500 jira kaaree 440 kaaree 180 kaaree 200 namti kaaree jettee isin kaaree haga kanan jenne kaaree 2 kaaree 200 kaaree 100 jenne kanaafuu isin immoo tuyyu jechuudha isin ijoolleen biyya namaa jirtan obboleeyyan kiyya ani yoo dubbadde isiniif malee ofiif miti isin jechuun ana jechuun anis nama biyya namaa taa'ee beeku nama biyya namaa taa'ee rakkoo argee nama biyya namaa taa'ee gubatee argee nama immoo biyya keessas taa'ee waa hedduu argaa jirudha jechuudha. Biyya keessa gaafateeti hamma duriitiif hamma amma akka hin jirre ijoolleen meeqa biyyatti galanii akka isaan jiraatan akkitti isaan jiraatan ni beeytan dhugaa rabbii sayyoo dubbanne. Kanaafuyyuu wannin isinin jechuu barbaadu wannin isinittis dhaammachuu barbaadu inuma akkasitti biyya namaa dalaydee gaafa biyya galtu gaafa qabdu gaafa dhabdu gaafa godhadhu siin jedhan gaafa siin lolan gaafa guduunfadhu siin jenna nuti wal gorsinaa bara ijoolleen biyya namaa kun yaada malee ebaluu kee jenna jechuun bakka tokkotti wal gorsina bakka tokkotti yoo fakkeenya mallaqa biyya namaa biyyaa si gaafatanii on ergana abboo ergifachi jumatti aanu san wanta godhatta ati kee kaayadda bakka minamina waan akkanaatu jira bar hin beeytanii mitire yookiin ebaluu irraa fuudh yookiin ebalishuu tana irraa fuudh yookiin akkas godhe bakka je'et aanu guuttatta wantoota akkasiitu jira jechuudha. Ilaalcha kanaaf jala haqa biyya gaafa galte ni kufta beeytan mana caraqaa wajjin dhabaa turre amma wantumni suni jedhamu hin jiru mannumti caraqaa kabetanii maal godhan sunu hin jiru manni caraqaa sun illee xirriq jedhame xirriq isa haa godhu manni caraqaa sun wallaahi laziim ani wallaahi manni caraqaa sun baduunuu dasna jedhee ture ammallee garuu lafootii biyyoota akka gurguddoo keessatti dhiiggamaatumaan jira amma alaa kulli haali walumattu wanni isin jechuu barbaadu guduunfadhaa jechuu barbaada naman amanina abbaa haadha keetillee amanin abbaa haadha kee ta'iif obboleessa keellee ta'iif waan kennituuf kenne irran kaatiin bakka kanaan naabiti lafaan naabiti wallaahi biyya namaa teettee mana biyyatti ijaaruu hin dandeettu yoo abbaa manaa gaarii qabaatte yoo nama gaariif duubaa qabaatte yoo nama injiru nama amanamaa lafa kanarratti hin jira kasi sobu malee mucaan tokko sabra Ramadaana keessa waan baay'ee bareedaa tokko na gorsaa turte na himaa turte na godhi jechaa turte yaanni isi hedduu takka na gammachiise ani maatii kiyyaaf yoo kana godhe maatiin kiyyaa fakkeenyaaf haadha isiitiif abbaa isiitiif gaaf godhu kaate maal jette an obboleessa kee yookiin niitii obboleessa kiyyaatitti yoo erge waan san guutuu dhibbatti natti himanii jette mucaan sun jechuudha. Dhugaa jette dhibbatti fakkeenyaaf obboleettii isii fuudhetti hima hamma kanarraa mura ati waan nama sanii taatu taateefiti fakkeenyaaf nama tokko meeshaa tokko bichisiisuuf mallaqa malee dalagdu mallaqa san nama saniif ergite kaatee maal goota meeshaan sun nagaan salaama haadhaaf abbaa kee bira siigaa gaafa firatti ergite immoo irraa mura hin barbaachisu kun. Kanaafu obboleeyyan kiyya wanni isin jechuu barbaadu ummata qashtii daddameeffachaame haadha mataan na dhukkuba kun ola akkatti hidhadhee jira wallaahi dhasee maal haa goofire maanidhe mataan na dhukkuba wallaahi na dhukkube qilleensi kun gizee gizee kun qorra kanama isinitti dhaabaa viidiyoo keellee sumarratti dhaabaa itti isin jaaladha itti isin kabajaa viidiyoo kee laayikii sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina please.